Oromoon hin salphattee dhugaa rabbii jechuudha. Guyyaa sadii guutuu ijoolleen Oromoo dhalootanii naqamte gara Wallaggaa kan taate ijoolleen kudhanii mana tokko keessatti dallaalan Itoophiyaa akkasuma jechuudha naannoo isaanii kan ta'e naqamteedha jechuudha. Nama beekumsaa fidee dhufee ijoollee keenya rakkisaa kan ture gara miidiyaa hawaasaa kanatti fidanii sagaleen akka ta'amuu fi namoota miidiyaa hamma ta'e beekamtii kan qabanii ijoolleedhaaf yeroo baay'ee sagalee kan ta'anii karaa kennoo loobii kan jedhuu fi kabaraa mubaarrakiin irratti sagalee ta'amaa fi ture jechuudha. Garuu guyyaa sadii fudhatee guyyaa sadan kana keessatti wacaa fi iyya otoo waliin dhaggeeffatin ijoolleen illee qoonqoodhaan guyyaa kana keessatti dararamaa turte jechuudha. Oromoo biratti yeroo baay'ee wacuu malee wal dhaggeeffachuun hin jiru. Wanta dura dursuu fi wanta dura hin dursine illee hin beekan isheen hin jedha. Oromoo martiyyuu arra dhiifama naa godhaato warruma nuti duratti jibbinu warruma nuti kaleessa akka diinatti ilaallu halagaadhuma santu har'a ijoolleen Oromoo biyya namaa kana keessatti gaafa rakkattu midhaan kennuudhaanii fi xannee isaan oolchee jira jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u nagaan akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin haa galatu. Har'a baay'ee takka haaree jira waan ta'eef dhiifama naa godha jechuudha. Innis kan na aarse maalidha yoo jettani nama ta'uu Oromoo ta'uu kootiiti jechuudha kan na aarse jechuudha hedduu tokko. Egaa obboloonni haaraa dhuftan immoo subscribe gochuuti hin dagatina akka kanatti qaaman ba'ee otoo viidiyoo hojjedhee irratti tola. Garuu haalli kiyya xiqqoo mijataa miti waan ta'eef na of kalchaa chaanaalii kiyyallee subscribe naa godha share illee naa godha isiniin jedha obboloota koo. Yaada qabdanillee koomentii jalatti kennuuti hin dagatina wal haa jajjabeessinu isiniin jedha. Yaanni nan isin qabadhee dhufe maalidha yoo jettanii namoonni hedduun keessanii karaa miidiyaa garagaraa keessumaa karaa tiktaakiitiin argaa turtan jechuudha. Ani guyyaa sadii jechuudha obboloota koo gara Dubaay deemanii qarshii guddaa kaffaluudhaanii qarshii 4,450 bakka hanga sanitti kaffalanii biyya Dubaay keessa deemanii hojii malee kan ta'ani. Akkasuma immoo obboloonni tokko hirrina nyaataa hojii jedhee wantoonni tokko miidhama garagaraarraan kan dhufe dhukkubsatanii ija isaaniitiin illee arguu kan dadhabani maaloo ijji koona dhukkubaa maaloo garaachi koona dhukkubaa dhiiga fincaa jira gaafa jedhuuni maal jedheen hojjechiisa isaanii du'uu dandeessaa du'a kana qophaayitii heegii jedheen jechuudha. Ilmi namaa ilmi Oromoo tokko kanarra ga'ee lammii isaa biyya keessaa fidee dhufee biyya namaa keessatti biyya omaasaa hin beekne biyya baraa keessatti otoo nyaataniyyuu nyaanni isaaniiyyuu nama keessa hin teenye kana keessatti du'a heeggadhu maarrakkoo qabare hin duutaa jedhan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko kan nama gaddisiisu. Mubarak jechuudha baay'ee tokko isa kadhachaa ture jechuudha. Lakkii Habiba gara warra Hamaaratti walii hin dabarsinu ormatti dabarsinee waliin laannu ishiitti dabarsinee irra taana sii dhumatee jiraara. Ati ilma keenyadha. Ijoollee kanaaf jedhiitiyyuu kassarii saba keetiif hojjetta yoo ta'e maal rakkoo qaba lubbuu dabarsanii waliif kennu jechaani ture jechuudha. Baay'ee tokko isa sosobaa baay'ee tokko isa kadhachaa otoo jiranii walitti wacuu wadhaga'uu dadhabuurrani guyyaa sadi guutuu isaanitti fudhate jechuudha. Guyyaa sadan kana keessatti ijoolleen kun otoo nyaata hin nyaatini otoo wanta isaan barbaachisullee hin guutamiif kan isaanii qooqa isaanii maratanii xanneen isaan dha'eetu achi keessa kan isaan ta'anii sagalee kana eeggachaa jiran jechuudha. Sana booddee maal jedhaa inni kan Oromoo kuni bakka karaa seeraatiin soote bakka jira mitiiree waan akkasii jedhee daadhachuuti eegale boodarra dhadhabamnaan kaleessa gara Habibatti dabarfame jechuudha. Gaafa gara Habibatti dabarfamu Habiban kun maal goote duraan dursa jechuudha wanta ijoollee kana barbaachisu isa gooteeti akkaataa ittiin itti deema walii galuudhaan jechuudha saba isaaniiti. Ijoollee kanaaf nyaata fuudhanii geessanii fi ijoollee guyyaa sadi guutuu otoo nyaata hin qammasin turan kana nyaata nyaachisanii warratanii sana booddee dallaalicha hin waamte jechuudha. Ofitti dallaalicha waamte Habiban kuni wanta siin jenne hin gootamoo hin gootu jettee gaafa gaafattu ani wannan godhun qabu seeraan ebelu deemaa gaafadha birriin kan ergame birrii haadha isaatirratti malee ani isa abbaa kaampaaniitii birrii galchee
waan akkasii jedhee hankiyyan itti baasee iyyuu birri isaanii homtuu kiisii koon jiru birri isaanii miti ani birri ofii kiyyaaf iyyuu hin qabu dhuftanii ilaaluutii dandeessu waan akkasii jedhee deebii deebiseef jechuudha. Kana booddee dhimma keeti jetteen jechuudha. Ani wanta godhu nan qaba waan ta'eef dhiiseti jetteen jechuudha. Kanaaf iyyuu duraan dursa jechuudha. Sabni biraa wal dhageettii qaba. Kan keenya wal dhageettii hin qabu. Guyyaa 3 guutuu ijoolleen kun otoo minaan hin argatin ijoollee kana wanta dursullee otoo hin godhamini fi wanti isaan jedhan yoo jiraate walitti buusnee fi maallaqa akka gargaarudha jechuudha kan dubbachaa turan. Ishiin garuu namoota isaanii kan wajjin gargaaraa turanii yeroo ijoolleen nyaata dhabanillee kan nyaata kennisiisaa fi turan isaanitti bilbiltee duraan dursa ijoollee kanaaf nyaanni bishaan akka kennamuuf gootetti sana booddee mucayyoon kun yeroodhuma sana jechuudha murtii boru na laali jetteen jechuudha wanta sirra ga'u waan ati gootu jettee mucayyoo sun dhiisi bakka jetteeni kanarratti walii galanii jiru jechuudha. Egaa Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee kana kan miidhaa jiru lammii biraa otoo hin taane jechuudha. Dhalataa naannoo isaanii naqamte kan ta'e ijoolleen kunillee naqamteedha. Ijoollee kudha fidee dhufee ijoollee haadha hiyyeessaa haatiif abbaa isaanii lafatti gurguruudhaan birrii liqeeffachuudhaan kallattii garaagaraati wanta qaban ijoollee isaanii of jijjiiran nama haa ta'an jedhanii biyya namaa kanatti ergan jechuudha. Garuu fidee dhufee dhalataan naannoo isaanii kun biyya namaa kana keessatti aangoo irratti godhatee namummaan otoo itti dhaga'amin innis garuu akkuma namaati in nyaata hin dhuga akka sanatti otoo hin yaadiniif ijoollee keenya achi keessatti warra dhukkubsatanillee otoo hin yaalchisin dararaa ture jechuudha. Yeroo kadhatanii maaloo jedhaniin wanti tokko itti dhaga'amne jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo hedduu tokko nama gaddisiisaa dhaamsinan isiniif qabu yoo jiraate adaraa keessan yeroo baay'ee argitaniirtu yoo ta'e kan birrii maallaqa gara biyyaa isinii ergina jedhee ijoollota keenya mana madaamii keessas haa ta'u kamiyyuu haa ta'u bilookii kan taasisu kan isaan nyaatu ijoollota keenya ijoollota Oromooti jechuudha. Amanamummaa waliin qabnu bakka Oromummaan keenya miidiyaa qofarratti malee lafatti wal miidhuu wal nyaachuu xannee wal dhoofsisuudha jechuudha. Oromummaan inni duratti hafe jechuudha. Warri biyyatti jechuudha abbootiin keenya harmootiin keenya kan dhabee hobaasanii kan beelee nyaachisanii kan daara baasaa turan jechuudha. Isaan bira ta'anii hin nyaatan nama dhabe bira harka qabanii walitti wal kadhatanii wal nyaachisu. Amma garuu otoo beela'anii minaan kadhatanii garaa walitti jabaatanii wal bira ta'anii kan isaan nyaatan jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo obbolootuma keenya Oromoo kan ta'an irraa of eeggadha. Maallaqa keessanillee isinii galchuuti barbaadu yoo ta'e duraan dursanii isinii galchanii sana booda maallaqa keessanillee itti ergadhaa malee Oromoon isin nyaataa irraa of eeggadha. Yeroo hammaa kanatti ijoollee meeqatu sababa ijoolleen Oromoo maallaqa isaanii walitti qabatanii itti ergatanii bilook isaan godhanii isaan jalaa nyaatanii dhokatanii fi ijoollee mana madaamii keessaa meeqatullee lubbuu isaanii baasaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo taasisaa obboloota koo akkasuma immoo obboloonni keessanillee abbaan manaa keessan jaalallee keessa gara Dubaay kana dhufee maallaqa guddaa 450 baasee dhufuudhaaf kan jiru nama akkasuma callistanii amantanii akka irraan finne namni akka miidiyaa irratti viidiyoo waraabee akka santaa akkanan ta'a jedhu kana miti jechuudha. Lafatti dhalli namaa akka bineensaa ta'ee jira waan ta'eef of eeggannoo taasisaadha. Yookiin immoo dhufuudha warri kaatanii nama 4 nama 5 kana taatu jechuudha. Maallaqa kana walitti qabaa miliyoona 2 walitti qabuu dandeessu. Hojii dhuunfaa keessanii biyya keessan keessatti banattanii dheebottanii beeloftanii hojjetattanii of jijjiiruutiin dandeessu isiniin jedha. Dhaamsi koo kanumaa dogoggorri yoo jiraate na of galchaa.